sanatti yoo taa'eef maali? Mujiyoo maan nu gooti abdii mujiyoo akkasii harargee nu gala rabbii si uume sodaadhuuti nuti uummata du'aadha abdii. Waan ifin fiina nuun feeta abdii. Maqaa keenyaaf maali yaadde? Aboo durba jagna tokko dhabdanii barkan Muhammad bayaanirraa asgaddidaan bihoon virjinuun የምትቀበል ምን ማለት ነው? ነመዲ virginii sarraa fudhattu akkam dhabdusin? Naa wala bannaatun bakka ammani fuusisna jechuudha amma tokko taanee fuusisna online itti hiikee jira sirrumatti. Anti baran asheekota meeqatti dawwalee daliilatti shari'aa islaamaa keessa ni jirti wanni maamma godhu jiru tuni sheekota meeqaan bilbilee gaafadhe wallahi laazim maqaa ana Oromoo duraan du'a siigale keessattuu maqaa harargeeniin qalamaa fani waay sheekati hee ilma Oromoo harargee ilma muslimaa intala namni fiidiyoon taattaa godhaa bulu nuuf fuudhan never kan nasraan miira keessa jirti taattaa godhaa lamno taattaa mafaram taattaa barbu jira si awwaal arganii nama kuma kudhan irratti injiniin jette inna baankii amma waan sodaachisee baankii keessa irratti qabsiisan jeen poolisa si godhe mootummatti si ballaqee amma eenyuun fuusiif turre itaabbaat maalaqa fijibaan uguursisee hiikinaan jettanii kuma dhibbaan isin kannaa hiikinaan jettanii jee nuti ashqaabbadee barboo nama du'aan usee nuti bar mootummaadhaasi hawaasaasi so ara abdiif taabtaabii godhaa deemaatii ba'aallaa Oromoo eessa deemuuf jedhama? abdii galaan deema shirshiree dhufee guyyaa kana guutuu magaalaa kana keessan oole wallahi ganaa sa'a sadii deema makiinaa addaa sa'a sadii deemee ganaa gala gara manaatti moo? wallahi gabbee amma asirraa ganaa daqiiqaa sadii moo kana deemee as keessaa baha moolii kana keessaa Samboda Safai dhufteen galtu Zenim Simbar badao ko kedin tenya te family abdif dema bush goda achira ka bimal nijala raftanim tan dema activity fesaniti amiskina gargaru dema achita sabi goda itafanan Hi charger ko iskan asma okay Raul mitu kufu maado desta sura dente mo buta miteti kan ana bodo comment ya jan Abi kanan sinjadu na barresi bodashi na nergine barlakom sade gadda Arabannatu si ergera na nergine na sinjadu Sindu bisa bak ana sibil bilani telegram ni ya family ja khasi okay Okay Ya jalalle ko Family Saya sedih demi kala boda Kena Aya Farsa deemtu rabbi anarraa si qabe du'aa galfadhu mu beekicha rabbiin si alaaffisu ka abbaa ijoollee afurii moo shanii taate lakkuufa ta'uu dandeetti durbi hangaruu durbi sadiitun sadanuu ganda isaanii hin beeku ani ganda isaanii hin beeku mandaraa irraa bahan hin beeku ulfaa'uu isaanii qofa beekan kalaas tanuma beeka isin gandaa tuqaa mandaraa nan gaafatinaa okay gaafa ulfi guddate asirraa isinii fidaan Macam amma mubaraka gadu fitur pengu karu durbitu ni amma maram ti ulfo neti mo mujake na makaballe su barbadeti cegona tikishu ulfa ya muddatu kwa aja agutu amma tibesi senjoro tikishu marganira gana maram malle kwa takai kafate boti yo kawan baredu uti gute ateti ofi gute mubarak manake sam beke sin sokedu famous etani atani argatitti datani mal godani wandino he
waan dhiirri jazaa dhiirri nama ooltu isin oolee inni maal balleesse walaa billahi isin shakkalachiise qaamata meeqaa qaxaraa isin jiru qaxaraa malee jiraattan jazaa isin oolee galee mucaa ma'aan balleessina haa guddifatu immoo hundiitu dhiira mucaa namni jireenya qaala'ee kana niitii ofiitu kiniinii nyaachisaa inni beerra nambaatti guutee galee maal abbaa giddiiti miti namni kiniinii nagadu biroo kiyya ittiin kennitu hojjetti ay oola wama dhageenya du'aa kana wama dhageenya rabbiin nagaa godhu malee Dubai kana yookiin qeerransan baha Dubai kana fashion majaa'ibaa wayiiti isin baha taa eega Dubai kana gudii isin fiddu taa eega Suudii lammataa ta'uu deemti Hai mube akkana nyaatamte atillee doftorri kiyya qufte akkan dhufne Dubai isa shanturraa ol faayishu yoo dhufe ka warra arsii ijaallaalee achi deequun beekutti guutee lixa hunda isaanii mubaarakiyyuu kunutti guuteetu magale walla amma jireenyi qaadimee ijoollee agasiin maaliif barata maassa baallabaachuu naante itti yaadaamu marra walla dhiiga kenna waan ta'eef lafa baduun qabdu ijoolleen hin guddifna okay walla hin guddifna itti yaaduu qabna Rani mo sare akka ani beeku aboo torbe matokko keessatti sadanuu ijaazaa buuseera na fakkaate takka galgala waame takka gara sa'atiitti waame takka bira bulchee ganama baase takka gara sa'atiitti waame takka gara galgalaatti waame sadanuu guyyaa takka ushfafteerti rabbi jedhi na galchi sitti guuteera moo sitillee aray machaachuu chaw handeemu edha isin nagariif deemtan anam basin galchu fede bilbilli kiyya asirra jiraami ragaa feetami keessan kottu faaxota hundas barsiisa kottu yoo gumaa warra jimmaa kabaastu kottu ilmi keessa itti guutee galeera kottu hin guddifna hirmaannee guddifna wallahi golfaan du'e mubee hin jaaladhaan hin kabajaa hin jaaladhaan garuu seenaa hojjetee gale kan seenaa nama tokko faarsuun sononaaf ansila sononaaf yaasaa hin jiru yommoote ayin nassammetti amaarri ani sononaaf amata bara durii na faarsitanii ani ijjiti jedhiira biraa argitu hentu isiniin jedhe natti maame ijjiti jedhiira biraati waliin beektuu hennu isiniin jedhe an sononaafuma eegaas ta'e maali nyaadhumoo hin dhugumoo aneen isiniin jedhani sononaaf hin banqubaan qabaan akkanumaan irraa ginaa an quban qabu maalitti beekaan enjoy kiyya jireenya kiyya oofataara malee jireenya namaa quban qabu naafi kadir baalagee jetti balaan sittaabu gaggabdu deema zana buqqaaqa basaabasamtu dullatti fasaami sittiin guunnee mubaarakatee sarta baalagee jetti balaan sittaabu waanatu mana kan kee dhufee oduu caqasaa rasitu ajjala taa'ee afaan badii oduuti je caqasu jira seetu ujuuna barbaadee azzan dhufee oduu anaa sau caqasaa bar ani oduu kan kee caqasuu miti dhaloota kayituu sin beeku dhalachuu kayituu as jala si argaa jira gaggabdu eedisomtu afaan ramadaanaatiin ija namaatiin na buusuu barbaadde booniyyee baga gammadde ima sii deebi'e lafan nu gate osoo nama meeqa itti boon nu harkaa miliqee lixe sun illee isheenni jennata gar arsiitti deebisa jedhee osoo ani hirriba dhabee halkanii guyyaa irra dawwan miliqee jennata shawaa galchisheenni waaqa isaati majanaa biyyoo majan si haa taatu kunnoo dhiiseera booniyya sii dhiiseera qarandoomi foon lafee itti baay'atte hunda coratannaa anillee corachuuf fedheetti hamoommataa ture sii deebi'eera jaarsi sadii rabbi beeku sanin si deeffateera habibti bultii ofii abbama oo'ifata jedhanii bultitee oo'ifadhu bultitee fiddee asirra akka shawaan godhine akkasi fudhannaati dinnaan carraa kana sii dhibnerra carraatti aanu argachuun hin jiru tan jirra dabarsina sheeka kee ani itti heerumeetiin tan jirra biyyaa balleessa an jennata arsii godhu fedheetiin halkanii guyyaa xaaraati immoo milissite shawat deebiste jennata
ittile ustaaz rabbiin isin haa taasisu wallahi rabbi afaan keessan tokko haa godhu bultii teessan miidiyaa kanarraa kaasaa garuu ustaaz dhiisaa maaloo warri miidiyaa kun habza hiikii jedhe bada namittiin kaayiroo jirtu takka illee nu maqaa isin Nasiraa Gursumillee isin itti neerumtu edeyaan ana barkana naasaan ummanni gaafa sa'achi ummata wali qabee taa'u sun ustaaza buusi ni kaaga siin jettu ni kama isii qabanitti ni dhani Nasiraa Gursumii tan qabanitti ni dhani ani bar tabraa so qubdeeman tabraa si fuusifne ana taana Nasiraa matan ni kaatti qara'ee biraa bu'a hateerumtu ilma isaaniiti ganda isaaniiti michigiraalle shariyaa yoo taate kun oshoo ibsattuu heeruma jedhaa maraataa turte waan ta'eef isuma ni kaa'ee dheedhisa ande ni kaabuusii jetti maali Nasiraa Gursuffaati ittuma dhimmamte bar